bara kana maalif sumarra burqee waan ta'echa wanni si walan qixaatu haa ta'u malee wanni itti ifqaafne dhiirotun silaa ta'uu baatte wanni jaamu hin jiru hundinuu hanga silaa humna danyaa tattaafadhe bareedduudha. Yaano qaanfachuu hoggan jiru rogee daloo yookaan jechoota fayyadame keessa hanqinni jiraan miti. Anamma sagantaan xiyyatan jechuun halaal sha'u baatii sadii fi deemee galee. Kutaa takkaffaarra torbaan kanatti ni ragammadan. Jijjiiramni dhufaa deema. Jijjiirama akkaataa itti dhiyeessitu haa ta'u tanan baara. Malee guutumatti qophaa'ee wayii dhuftani. Qofooyyeessi ni jira. Qofooyyeessi teekinooloojii hojii wal qabataa waan adda addaatii hojii. Kanaaf carraa harkattee bakka bareedduu waraabuu hojii. Waraabuu dhabuu hojii. Bakkuma gadii tana waraabuu dhabuu hojii wal qabataa. Kun garaagarummaa ni qabdi darajaa ni qabdi. Ammoo nashiidaan obboleessa keenya Ahmad Najjaash wallaahi hedduu ummanaaf Najjaash. Qonya adda addaa takkallee taanu hedduun duruu eegale nashiidaan. Waa kata'u duraa eegale. Namni hundi Najjaash duruu eegale jedhee jaata. Najjaash booduma tana dhufeeti samii tuqe. Dhugumaanii hinaafaa fi tikan higa ijaalatama. Nashiidaan Najjaash keessa itti walii galee jira. Yaa Rabbi yaa Allahu yaa khalloo khannidiini. Gaafa Najjaash dura sagantaa harargee bahaa watarri magaalaa watarri gaafa jiru niin boo'e wallaati. Achi booda nashiidaan nan boo'chifnaan achi dura nashiidaan nan boo'chifne. Gufuu diirrabbii gufachiisa lafa sabachuu dhorkee dhaabbataa lolachiisa muslimaa muslimtitti jabaadhaa duraa beeysa walirratti dhiisinaa waliinis hin eeginaa harkaan buqqisa bakka takkaan girrisiisaa shimbira midhaan fichisiisa ni onsaa bakka amaaluhu rahmaan galanni siifaa galu. Amma ani irgixanyaadha. Soalnya biasanya kan jechi as kayak sagali wadiku. Masalah kan giri sisa shimbira midam fici sisa itu tanam ni benar ni. Bakada kan, lal shimbiron tu noga bisa menara kubatte, takkan kari irai kali bar, sigale. Hoga isim bakada kan kubatten, wajah apa dia ta? Wajah apa ni bar shimbiro menara irai kan. Minang kau gak bisa orang teh free banget orang jejo. Hangga isi walafte bakada kan, dia isu bakada kan ti wajah apa bar banget cuma jo. Ini fitnya semua fitnya jogas. Karena aja tak kuat kan ini fralo itu. Tapi tu terus usted. Bakata kan giri satu, shimbira midam fici sisa shimbiro nak kita midam fitu. Bakata kan apa normal tu? Apa normal? Itu beda. Biar Abdullah, kaset tu kayak saham tu dah sijat. Wallahi, kaset tu kayak kanda tu ni jauh. Insyaallah kaset itu di betina aku saya dia dah. Kecah ya jabari rabbi gari medu bada asinatri ورب العظيم الذي لا يموت أنيس خناته وخن ما خننجتو نجايا أفرحمك على نبيك إردن جلاسه قنبي كم نعند عدد خلقك ورضا نفسك رحمتك بلا يا ربنا منك ربو سياكا يا ربي خوغاري ميرو بدا واني كافري كروما قدتف ميتي سببا أكفري كبتف سببا مسلمون نبودت يركفتف أجج ربي ثاني دقت فنيو بلوما جراهي كته خنكا متوكو غرغدي بته كده ما شاء الله كيچخين يا جباري ربي غاري ميلو بدا على راسي بأستاذ كيسا وخمسة ستة شمكي أني وان بريدو غافي بريدو كافته أستاذ سويب نتي أكو مجري كن بليانك يكون جاني نشيدان تيني هنديرو رتي ديبتي أكو مام إسلام ما بدأت وسن وكما أمتك كينيا برا بران اتلوف ركينا اتلوف كنا دفاع قوتي صح دايركتي تاتي وكاس ديبتي صح تمتو انتوليني تمتو توليتن هندي سي كالتي جرتولي تولتي جرتي فكينيا قاعد دبين تجاباتي غرا غرو دبني يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين ججباتك أمرين ميلو دك بنسرين ججباتك أمرين ميلو دك بنسرين جنة نافي نجاش نشيدات دكا نشيدان سندوك اللي نسلت تولنباني
gaafa dubbii wal qabdee gara sii cittee asii cittee qat jettee waliin teesse. Daddafee nurraa guutii nuti hin dheeressi murtii tajettu. Daddafee nurraa guutii dubbiin kokkee nu geesse yaa rabbi daddafee ifatti dubaas tajettu. Yeroo nashiidaan teenya ta'a Abdullaatis tokkicha keenya yaa jabbaarii tajettu tanaaf hundi. Abbaa Arjummaa. Yeroo hojii deemti. Yeroo fakkaatti. Garuu wanni itti gaddinu nuti alhamdulillah akkuma isaan jedhan kana waa hedduu eegganna. Takka afaan Oromooti eegganna. Afaan Oromootiif afaan Amaaraa walitti mahineen dubbannu nashiidaa teenya keessa hin jiru. Lammaffaa afaan Harargee qofaa miti. Naannoo Loqoda Harargee qofaa miti. Amma nashiidaa Najjaashtaree Busaan Baalee keessatti hedduu dhagayamti nashiidaan gara kee gama kee olee ganii gabroota rakkanaanii nu faasidii yeroo hunda haaraya ammas. Maaliifi rakkoon inni gizee sanjee rakkoo diiwwan taateef amata hunda rakkoon diin itti dhufte hundi yeroo san fakkaatti jechuun nashiidaan sun. Tanaaf maalin jechuu barbaade beeyta afaan Loqoda Oromiyaadha. Ka Walloo, ka Jimma, ka hatta haga silaa ittiin dhaqqabin Loqoda Booranaa yoo rabbi fedhe inshaallah afaan Oromoo tana afaan Oromoo kana wal keessa mahinee dubbachuudha. Nashiidaan bakka takkatti dhagamtu biyyi takkatti hin dhagayamne dura afaan kun afaan kanarratti Jimmatti maal jedhanii safuu jira gaa bakka tana keessa. Alhamdulillah haga ammatti ijoollee teenya tana wanni irraa xiinxalee afaan hamaa waan Baalee keessatti hamtuuti sirraan dhageenye waan Wallaga keessatti wanni rabbiin isattare haqaaf waan gartee amantii waan dalainuuf rabbi waan kan isattare. Garuu ammallee ijoolleen teenya Anas Abdoosh jarrummaan munshidoonni keenya ka ammaa kun hundinuu hoggaan nashiidaa isaanii dhageeffadhu. Fakkeenyaaf Kamaalee Boofaa Kamaalee Boogaaf dura dhageeffadhe nama Jimmatti karaa irratti fakkaate takka ammoo miilli isaa Jimman dhaabbate. Sagalee Jimmaa keessa mammaka sagalee Wallaggaa keessa mammaka munshidoonni keenya bifatana. Warra kitaabaa hundi kanaa beeku. Warra kitaabaa afaan Oromoo kun gaafa nama waan barreessuu hin qabne gaafa barruun afaan Amaaraatuun hin dhufin afaan Arabaa internaashinaal afaan Arabaa baran nama hunda dura diinii jechuudha. Achiin afaan Arabaa kan namni hanguma afaan walirra bal'aa beeku. Wannataa lookaal afoolli isaa guddachaa deema. Afoolli isaa guddachaa deema. Seenaalee inni beeku naannoo isaatti irraa fagaachaa deemti. Tanaaf lammaffaa shari'aa eeggan. Waan rabbiin je'amu malli akka rabbiin hin jenne. Waan bakka rasuula ulfinnee waan jecha gartee eeggatamuu qabu safuu amantii Islaamaa. Eeggannee deemnaa alhamdulillahi rabbil aalamiin wanni eeggannu hedduu jechuudha. Fakkeenyaa lafaa ka'ee nam tokko nashiidaan baasa jedhee yoo kadeemu taate takka Loqoda Oromoo balleessa osoo laallatiin akka Najjaashariif kitaaba keessa turaa jeessan. Lama kitaaba amantii tana balleessa tokko gaaf tokko halkan natti dhufee barmanatti. Ni je'e waan san ni je'e hoggaa ni je'e yaa obboleessa Islaamaa wanni ati jechaa jettu waan bareeddu garuu bakka tanaan faallaa. Jecha kana bakka tana jijjiiradhu akki naan jee yoon akka amma jee kana jechuu baadheen hin du'a naan jee. Maali? Itti oowwite jechuudha keessatti oowwi kabiraatu itti jira. Tanaaf inshaallah nashiidaa teenya keessatti wanni gartee tanatu hin dabrin jette amma fakkeenyaaf nashiidaa isin hin beekne jira nashiidaa tiyya keessa tabaatee anuma bira teessu. Maaliif na bira teessu beektaa ni badde waraabbii wallaal waraabbii baddee keessa isa ashaabal kaaf. يا ربي كيتما هم نجباني يا ربي كيتما ولانتماني نوكني غمچو غندلماني تجت تك انا بيرا جيرتي هانكا سيلا غنا يا ربي فدير ديبي انا ما ربي كوبا انا ما ربي كوبا مالتو اكاس غدي بيتا ورابي بل ورابي بديرو تي ديبي ونن تانا يچودا كاسيتو تا خيسن كيسا فهمتو سنيتا أنا كاسني كي يتكلم كان أنتاني جرو. جشتكية. أنا مو خجالة كمان. خجالة. الله يا رحمن. كمان أبار جمعة. أما كدوران درسيجو وانه هندي يروي تلفتك أبا هدو كوك أما في يادا في دينا في آران وقان كدوبا لتاته. موتي أباد كتوبا موتو ماني كراهندان نتجرتي ميداني أتمانو ديرمدو يا رحماني وياني ولي جرى قابسن كلام في ركون سنرى كي سنجرتو دبي روزني
rakkoo nuti bargaa rakkoo gas hin jaan adda ba'uutu qaanyi malee rakkuma hanga hafuura fudhattee gaafata malee hangam takka nagayaan teessee gaafadhu malee rakkoon isin mudattee hin ji'inni warra baasu kana akka rabbiin jira jee sanitti nuti lubbuu teenya tana ammas wallaahi gaafa nashiidaa tana baasu nin eeggadha jedhee cinqan irra hamtuun hoggaa baatee qilleensarra oolte namni hundinaa bilbilee aboo biyyuma tam jirta kayyaan isaan anaga kiyyatti eeggadhee waan jechuu qabu hin jiru tanas hin jiru osoo jedhu hoggaa baate ammoo ibiddi daranii taati maaliifi wanni si keessa jira taa'uttis hin waan nama hin dhiifneef jechuudha tana eegas as dabree ammoo tagaafa ummanni keenya buqqa'e الحمد لله ربي يا قدوس قوان دو خيسا واجد برازو يا خالق أمي نجراتيسو شكري كيدي كيسون برباتيسو تجيب تنا تنام مسجد حديث القرآن كي نتاج سوق ميتك إسا حسني بحسين أكاسو مستبرد بريتا من تدرس إلى ملس تجد سينا موتموتا من تدرس إلى ملس خطبة ما نسيتو واي أكسومي فيها كخلاص أنا رفع صح تلا يجود أنا شداتي يا والله تلا أنا أقول لا ما إنساني يجوا أتي تشيخان هي ساخمتو سيدا أنت ناتات تجاف مشنفاتك نيتين اللهم صل على نبيك محمد الأمين أفضل خلقك اللهم صل على نبيك محمد الأمين أفضل خلقك كم تسيتات تشيخات انصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين يسينو شيخ نجاش أنت رب العالمين يا ربي أنت رب العالمين دينك قلته هونا فانصرنا على القوم الكافرين تيسانو نجاش الرا أين شيء قمتيجا نجاش كنا جرى كنا والمان قدني أما يكتبوا عبد الله ربي دبرين وأنت كسيادة شيء في دوبة ديبي نجاش كنا سي أتي وني نمني كون دكوبني دكوبة تكوك أبو والبربادة جرى كنا أما نمني وقاون وليانو أما ما والبراني جزء إنسان لولوسو كقلوجو كمفاتي كلالا كونس كسمة والله بالله وجهت الرياك ما جي كنا أشرا جل كمل أشرا ولين هني وانا ولد تلا شاتر ليه شودا ولا نشيدا نجاش كيسا هندن جالد نشيدا نجاش والله حقيقة يوفيته هندن جالد جتشا إسي أكاتا يدلو القبو سجلتي في قبو بريدين سجلتي أدان قبو هيك ما أمس نمني كندن ديسي أدان قبو نمني كينيا غارين أكيد ثاني غارين كينيا أما كنا نجاش كنا أنتي أدان فكينيا نجاش أسري كنا دورا ولا لو تك نشيدا تك باسا فكينيا سجلي براتين باس أما اللي كايتي استديو زينيو جانين تبرات يوسين جاي أدان كابودن ده أنا ما بروي بيفتار ولا ماني سكري ترى أدان كابودن ده كي أدلوسي إيه أدان كابودن ده صح بكتنا نمني كنا أددا وكأونا نشيدا نساه الدون فكينيا تدور تكير رودا تجافك إير رو تي في تأمسي يا ربي يا الله سر هدو غرة خيّة جلام بادو يا ربي يا الله تك تك تامي يا ربي الله تندور جلد الله والله الله والله الله يا أنستنا تاتوري إيجاسي يا دعائتي موتو ون مالي ون شيدا إسا ولي جلد يعني هدو ما هنا تاتي نقد دبرتي يتي هدو بريدا مي كاسيتا خي نجاش خامتها لما دورا خيستي ويسينا نجيجاسو توري أما نبي هدون كاسيتو مثلا إسا إيجا دقي سيدانو نجيجاسو مسلمة توري جي رغم مسلمة توري أمس مالي في وان خنا فيلت خبر دبريتس إمام أحمد بن الإمام الغازي توري خاصن دورا بلال يوفي خبرنا هذه باسا بيراتو كوم بيجانا تو ملا مالي جمانا قرون مالي فيس ما كان الرمل كون يجون أني بيجرت يفتشو تنا ورا خين يرت يجون ورا بيجي تناتر رت يفتشو فديتي بلال نواسيتي سينا كتابة تقرأ كتير كتابة سنجي نبيسير تلو تيجي سيفتي وانسان كتابة نسون يجي تو إندو بردا دبيسير توان سينا بلال سان هنگام مثلا ترى بدين كتابة ولا كتابة نقول دارا لو ترى هنگا من المهدي إلى اللهدي واي بلال
Bilaal ibn Rabah jaa gubbatti kitaaba durii warra Misraatti barreesse. Seenaa Itoophiyaa irratti warra Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuu fedha. Seenaan hedduu seenaa addunyaarraa seenaan akkaan dhokate seenaa uummata biyya keenyaa. Gonkuma namni maal jaaniini xiqqoo seenaan ni jijjiiramti jaama hin jijjiiramne seenaan biyya keenyaa. Numa haqamte malee. Haqta. Maal jaanii raadikaalii guutuutti irrees taatee haqamtee tabiraa bakka buufamte. Wanta bakka harkatti gizeen dubbisee as bee dubbachuu fedha. Gizeen dubbisee harkadhee as bee dubbachuu fedha. Seenaa Iyyaasuudhaa san Joodaas Imaam Ahmediin wanta godhe Imaam Ahmedii soggaan sagaleen dhagee dura iddoo tolee kitaabas barbaadeen dubbisee waan addaa irraa dhageesse jechuudha. Seenaalee taan amma seenaa sahaabaa as fuudhi. Seenaalee hundi sirri barreede bareeddee tartiibaan hin harkattu seenaa uummata keenyaa goda qottee laga seentee gaara ceetee barbaadee baafta malee akkama laaftutti hin harkattu biyya tana fa'aa keessa harkattu reyaalitii. Akkasii. Kanaaf gamana hawaasallee barsiisuu barbaadde jechuudha. Jechuun silaa walaloo fi nashiidaadhaan hawaasni seenaa barachuun akka jabaadha. Hinti bu'uura asaasarraa fudhachuu ni danda'a. Namni waa dubbisuu jiraate karaa kanarra seenee asiin waan kana. Iyyaasu san hanga sana ergaa nan tuqe amma haa dubbisuu barbaadu seenee dubbisaa jechuudha. Imaam Ahmed amma xiqqeeshoo hanga sana irraa tuqe hanga danda'u zaata akka deemtu. Namni guddaa kana irraa barreessa. Deemee jala deemuu danda'a. Gara fuulduratti illee amma barana Najaashiidhaan qaba seenaa Ahmed Najaashii. Najaashtu seenaa Najaashii qaba. Maqaa xiyya seenaa ati seenaa maqaa bakka raaraa dhufee san gartee. Hedduu bareeda. Mee murshida keenya Abdallahi. Osoo wajji dalagee murshinni jettu ni jira. Osoo wajji dalagee yeroo jedhu kana. Wajji dalagee dangaa jira. Jara kanaaf maqaa. Ijoollee keenya. Garee rabbooliin numatti dabe. Abdurrahmaan Hussein Sheekh Abdoosh jara kana jechuudha. Malee dhugaa ta'ee dubbanne nuti immoo sadarkaa aartii keessatti galee amata hedduu waan kana irra turre namni kun waan tokko hojii dalaguudhaaf dandeettiidha. Dandeettii walitti dhiyaachuu qaba. Amma kuma reeffa tana sheemirgaal jee namni kun waan adda addaa qaba. Fakkeenyaaf kaan waloo danda'a kaan yeedaloo danda'a jechuun kam irra danda'a. Fakkeenyaaf amma fakkeenyaa yoo fudhatte obboleessa keenya Ahmad Najjaash dhugaa sanii waa'ee yeedaloo irratti takka ol deemti. Takka gonkumaa yeedaloo isaa walitti hin dhiyaatu. An amma waan kana akkana jaayisan ijeeyyoonii fi wanta jee hin dandeettu. Waloloo danda'a. Waloloo daawwattoota keenya kabajamoo Abdallahi Ahmed jechuun murshinni keenya jamaa nashiidaa baastu hedduu takkaaf walaloo kannee jira. Albama tokko guutuu fi albama lammaffaatiillee albama lamaa ol nama walaloo qindeessee murshidootaaf kannee eegasii murshidoonni nashiidaa baasaa jiru duuba murshida keenyaaf hamileen eessa jiru. Hasawatiin dubbii jiru dubbii maturii biraadhaan itti. Maturii kee kana irratti jiraata. Walaloo dhugaadha. An walaloo irratti xiyyeeffadha. Irri guddaa walaloo irratti xiyyeeffadha. Nuti kun beekadhu silaa namni dalagaa takka dalagu walitti hin hafa. Wal dhiiba. Nuti akkas hin qabnu. Wal deeggara nuti. Fakkeenyaaf Ahmad Najjaash waan takka fide yoo waan kanaa qaba yaadanaa kennaa jira. Sheen Mikaa'el akkasitti. Asta kaya habarna Abdullahi dhagee jira. Asta dhagee Shemikaa'el dhageetiin jira. Osoo waliin dhageessifne nu kana uummata nu kana hawaasa baasa. Nuti namni saansuur walirraa goona. Namni carraa waan takka dalagu gamanumaan wanni barbaadu akka wal bira fidu akka wajjin. Hatta ulamaa'ii fakkeenyaaf khabiirran tokko tokko hawaliin dhaabee jiraate waliin hafuura osoo silaa wal bira dhuftanii. Wal fidatanii irra bareeddi. Irra isinii bareeddi. Dhumtuwanni kan naarabbiiti. Ani jechuun barbaada. Hojiilee teenya murshidoota lafti Oromiyaa biqilchitee wajji jirra. Hojiilee garaagaraa yeroo garaagaraatti hawaasaaniitiif gumaachuudhaan beekaman keessaafuu gama miidiyaa hawaasaatiin YouTube irratti murshidoonni keenya sadanuu chaanaala isaanii irratti nashiidaalee garaagaraa qophiilee garaagaraa dabarsaa turan dabarsuuf taa'anilleedha. YouTube'ni murshida keenya kan amma nashiidaanuuf jee murshid Abdallahi mirrii isaa tuub ja'a. Seentanii mirrii isaa tuub seentanii hojiilee isaanii hordofuu dandeessan. Akkasuma murshidni sheekha keenya Sheekh Mikaa'el YouTube isaanii Mikaa'el Hussein jaama. Asirratti akkuma Mikaa'el Hussein ofishaadee akkuma asirratti argamu kanatti akkasuma YouTube'ni murshida keenya Najjaash Muhammad jettanii yoo seentan ni argattan hunoo akkuma asirratti gartan kana dhaqaa maatii tahaa sagantaalee achirratti dabartullee hordofaa isin hin jenne. Mee hayaa soomanni hunoo seenuu deema guyyaa qubaan lakkaa'amu hafe.
سين hojiin haarawni sheekni keenya Sheek Mikaa'el Soomana keessaa nuuf qaban maali? Akkasuma eessarratti argachuu dandeenya? galatoomii akkuma jette san yuutuubii Mikaa'el Hussein official kan amma asirratti jiru kana kanuma irratti argattan inshaallah kanuma irratti argatanii yoo rabbi fedhe inshaallah nashiidaan tiyya tabara dabree mintee duros ilaa mallas tabarana ammoo biyya teenya tanaa baatee seenaa gootawwan islaamaa akkasumas seenaa abbootii irree gurguddoo addunyaa tana miidhaa turan mooticha Hoolaakoo jedhamuu fi akkasumas Seyfaddiin Al-Qutus سيناء إساني لولا عين جالوت هنا فتح عين جالوت عين جالوت سنرتي سنين دي هاتي وربي في إن شاء الله متاني سيدا الله يا موتي ولانو نبيت وانو هوينو يا حنان يا منانو قلنك بوا هندانو جتي ما شاء الله أكبر يا عملين يا سيد داوود صومني أكو مسينة تيمو يوم قال لك استا صومنا قويا سدي وربي فرقا إن شاء الله قويا سدي قويا أفر أكنا إن شاء الله إن شاء الله يقدر داوود مين منشيدة كينيا عبد الله لا مالك جنة ما تدرينو وهاي مالي تتبرنا إيه إن شاء الله أكو مجا هواسني كينيا بلان أمدوان أمد تيوان سيمبرسي نجرا إيه غابر واني سيمبرسي إن شاء الله أمد خنات نجرتي متى درين سيدا واي صدركا إرجما ربي على إرجما ربي صلى الله عليه وسلم وني متى درين خنا رتيه فتف أكو ما قاعد يسنون دنو بيتن برانا إرجما ربي تتقون وانا ددادي ميديا لي ددادي مقابل ليسو أركمشوا إسان مقابل ليسو على وني قرو سيجد ديزو أمني نبي محمد صلى الله عليه وسلم هردفو وين محمد بيقول أقول أصوب بيغني أراد الشيء تاني بقى يسجد خنا أشياء تاني في مدير خنا رتيه فتف متى سيدا كرت يا رب القدوس إله الأولين والآخرين إسلام ما نبدا افتح رضينا يا رب القدوس إله الأولين والآخرين إسلام ما نبدا افتح رضينا إسلام ما نبدا افتح رضينا الله أكبر الريسة تيوب الرتية شخار كسي الريسة تيوبون أكما قرتن سورة لين قمنا انجرتي لهك سبسكرايب قولان ما تيتا هاجني أمن إن شاء الله جا صومنا خورنا جل كبا خيرت إن شاء الله رب جل خورنا جل فاتي طربا فاتي شو بردوس خورنا جل كبا خيرت إن شاء الله إذا برانغا يلي إن شاء الله ليه دوا موش النجاش الرمال أين برد الإمام أحمد برنه مال أكو مجا يفو جامي واني وقارا بيكا مالا جدو جدو توانو بوساق مجروتي أني نشيدا فاميلي وجهي نسين دلقا تا حواساتين تا جوليتي ياتين قبا إمام أحمد برد دلقيتين توري برنا إمام أحمد إربوسا ساتين قبا إربوسا تقوى تكاجرا فيديو جولي وجه دلقي إمام أحمد إنك أبري باسو ديما فيديو يدو بريدو تجيتي يادا على دراما تيوان بريدا جيتي يادي جرا فيديو إن شاء الله يوخنا ربي نقل قانو تاد إن شاء الله انتو بريتنا سنين بوتا سينا نمو كاسيني قدائنا ذاتا كديم وخانين قبردي رفو سينا أحمد النجاشي تكمار ريفو جيسان إلهي ربي خيا يا جبها إلهي ربي خيا يا جبها أمري هندسي تهركا قبها غري القبا غري قبها أمري هندسي تهركا قبا بسم الله جئتين دبيتي يا جل قبا الحمد لله جاء لا بادين القبا نافت ربي رسوله إن شاء الله قاوزن نكيد دعوتودا بوجي دعوتودا وجين إن شاء الله akkasuma nashiidaa tanaafi jiddumaanuu mushinni keessa shida ijoolleedha sadii qaba barana akkaataa ijoolleen karaatti eeggattu akka itti karaa dabran hawaasa keenya keessa hanqina jiru siimu nuti ammoo wanti laasu nu kun waanuma guddaati afaan oromoo kanaan waan barame jechuudha achis deemu waanuma guddaa dalaganamu namni guddaan kun dura lafaa ka'ee dhufe ijoollummaarraa ka'ee dhufe wanni ijoollee afaan ijoolleetiin amma waan itti qofalti ijoollee nu qofaltu maaliif hin galuuf waan ijoollee qofalchiisu jira waan ijoollee galu jira waan ijoollee fahamtu jira ani
hedduu naaf ol bahuudhaan dandeenye hedduu akkasii naaf hin mijoone rabbi naaf mijeessu garoora kiyya fuuldura hedduu ijoollee irratti xiyyeeffachuu fedha daa'ima irratti. Ijoollee nashidaa ijoolleetti illee babbaasee namni galiisa ijoolleetti mushiduu godhuu fedha akka keetiin naan jala akkasii miti. Dhaamsumaan dabarsuuf malee ijoolleen xiyya waan ififeetu taate. Waan hin agarree dandeettii isaanii san ta'u ta'esi. Waan ijoolleedhaatiin dhaamsa dabarsuu fedha yoo hin jee ijoollee gandarraa kadhachuun qabu xiyya odoo jirtu saniin fayyadamu. Saniif ijoollee fayyadamu. Yaanni xiyya akkas inshallah gara fuulduratti waan ijoollee hedduu tabaranaa sadeen dalagaa ijoollee nuu qabdu tana soomana keessa moo soomana booda si eegganna. Dura tiyyaan gadhiisaa achi boodanta ijoollee. Dura abbaa. Wajjin taate. Egaa dura abbaa eegasii tajoolleeti. Chaanaalli murshida keenyaa gaa akkuma asirra gartan Najjaash Muhammad ja'a layixanii seentanii hojiilee isaanii laaluu ni dandeessan. Daawwattoota keenya kabajamoo turtiin murshidoota keenya wajjin goone kana fakkaata hedduu takkanaa galatoomaa waan guddaa takka isin irraa eegna naa jiraadha. Suhaybi. Aya. Aya. Daawwattoota keenya kabajamoo turtii murshidoota keenya waliin godhaa turre tana fakkaata irra deddeebinee gaa dalagaalee isaanii ta'as duraa yuutuuba murshidoota keenyaa sadeen hunu akkuma agartan kana ka Sheekh Mikaa'el ustaaza keenya Ustaaz Abdallaahitii fi Ustaaz Ahmad Najjaash sadeenuu maatii ta'uudhaan dalagaalee haarawa dur dabartee fi ta'amma ganaa dhufuu deemtus daawwadhaa keessaafuu hojiilee soomana kanaaf isaan qabatanii dhufan chaanaalota sadeen kanarratti arkachuu ni dandeessan. Turtiin ustaazota keenya waliin godhaa turre kana fakkaata. Torbaan dhufu qophii haarawaa, miira haarawaa fi keessummaa haarawaan haga wal garrutti nagayaan turaa jechaa islaamummaan wiliidha roga cufaan dagaaguuf teessi. Salaamu alaikum. يا ربي يا الله يا خنوخ الديني قام خيولي غنيه قبرو تركناني دير مدو يا رحماني يا ربي يا الله يا خنوخ الديني قام خيولي غنيه قبرو تركناني دير مدو يا رحماني بسم الله ننجل قبا مكا ربي خودر سي مكا ساده تنا قلبي تي يبور سي فاروسي ملي ربي